Hayyee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Obboleewwan kiyya hordoftoonni keenya dhufnee jirra. Har'allee deebinee jirra. Nutillee dhufnee jirra. Akkasuma maqaa yuutuuba keenyaatis Taajuu Orootuuf jedhama. Chaanaalli keenya. Har'a dubbii yabduu nu qabatte tanirra obboleewwan keenya hawal dhabe jidduudhatti haasoyni har'ama guddoo taane jidduudhaafinnaa jennee seennee dhufne isinis quba nu qabaadhaa du'aayidaas nu godha. Waan isaan irra wal dhaban kanaas akkuma isinillee duraanis dhageeyaa jirtanii kan dhageenyillee waliin dhageeyaa isaanis ni gaafanne irraa barraa takkasiiti obboleewwan namuutuu bakka hirtanii yaada keenya irrattis nu gargaara. Takkanaati mee kanna maalirra wal dhabdan siifi Nasruu intila kana? Naaf inni irra wal dhabne Hayyee. jalqabaa naaf jaartiidha wal lolle. Jaartiin tiyyatiin akka wal lolle sokkitee mana isaaniitti. Hayyee. Naagalchii jeetiin ture anillee aara gartee kiyyaaf qaisiitu hojii mana tokkollee gurgureetiin ture. Sanirraa innis waraqaa mana gartee yoo gartee mana sii gurgurte san mana biraa bittee waraqaa manaa fidduu qabdaa jiru akkuma kanatti. Harka deebisuu qabdaa. Hayyeeni taate lola jaarsaarratti dhaa'uuf kaasilaa'uu mana namaatti haasan gulantume sirratti haasanii galchi achitti na gaafadhu waa hundaa waliin godhaan jeen hin ta'u asuma fiddu malee jee akkasitti kaateenis sheexaanni haati qalbii namaa tana waan hin goone hin qabu. Maaliif inni kun mana isaatti na gaafata galchee maaliif na gaafanne jechuudha hedduu takka aareetiin anis waan hin taane takka dalageetiin ture waa himuullee hin taatu yoon himillee ammaas inni dheeratti. Miciyyoodhaaf fuudhe miciyyoo isaa sababa gartee waan kanarratti kadhadheetiin ture kadhaati sun dennis na dhaga'uu dinnaaniin ilmoo isaa jalaa fuudhe. Ilmuma Nasruutuu fuudhe. Akkasittiin isaanis adeemsuma keessa kaatee turanii tuma mucaa keenya tokko jira kadii tokko kan obboleessi ta'uuf tokko qabanii isaanis tumanii anis sanuma kaatee deebi'eetiin namummaa wajjin dhaqee michiyyoo isaanis akka isin mana deebitee fi kadir kun bahu godhe bahee mucaan. Bahee jiranii. Guyyuma bahu sani warrummaan gartee mucaa san itti ergee mucaa baase kun mucaa gartee duraan Nasruudhaa wajjin isa kanatu jiru tokko Alii jaaniini qabanii fidan na bira. Anis sangas tokko mucaa sanillee dhadha'eetiin ture hidhaa hammaama keessatti illee hidheetiin ture. Sun sanii wal dhabbeen tiyyaa fi gartee nu gidduu jirtu naafis gidduu jirtu tana hanqaan gartee tan durallee dubbachaatiin ture qilleensa kana hundarratti illee ol ba'ee viidiyoo sana agartuun beekuu Oromoon nu gidduu dhaabbadhaa anaa fi Nasruu kana waan gartee hin taane nu gidduu dhufuu ta'a. Jeetiin dubbachaa ture nama dubbatu illee dhabeetuma anis itti seene garuu haati hedduu takka wanni sun kasaaraa isin nabbuuftee hanga isin namiiti harkeetumaan lolli kun yeruma akka illee faayidaa waan hin qabneef inshaallah alhamdulillah ammallee kanuma kana gidduutti illee kan lubbuun namaa hin bahin ammaas yoo deebinee gartee yaa'ii biraa goone mucaa sanillee bakka dhuunfaa dhufee poolisaan baasee nu biraayii poolisii alaan fidee nutis xaaqaa gubbaan baqannee baanee mucaa fuudhee deeme akkasitti kan lubbuun namaa gaafsan hin bahin har'aan tanuu deebitee lubbuun namaa baatee sheenaadha. Alhamdulillah wanni kun lolli jaan gartee toltuun qabu hamtuu yoo taate malee jeetiin anis wanni sun hundinuu akka karata taate arkee dhufes biraa waliin nu araarsaadhaaf. Tolchite yaadne kee bareedaadha. Tanaa miti namni wanni feete jidduu buutus kanama jidduu fixu namaan baana. Ilmuma namaa jidduu gattaa'ee wanni san toltuus hammaattuus itti deemeetuma fixa. Inshaallah tanallee rabbiin nuuf gargaara. Itti aaneetuma siifi Nasruu jidduudhaas finneetuma adeemsuma saniin akkasumatti waan hafellee finnaan baane. Tamamni taate yeroo ammaan taatuuba dhaqoo sanarratti bara waa takka hedduu takka namataan dhukkubsu jira. Dhaqinsa kanarratti waliin dhayina moo dhiironni sun kanatti aara qabaate yoo waliin dhayina rakkoon nu dhufti moo na dura dhayita jechuudhaaf isin jaa yoo waliin dhayina sun rakkoon qabu maal na godha. Uumaa sin godhu yoo waliin dhayines niin bilbilaa fi isa bilbilee fiitiin lafa qaba. Egaa isarraa furmaata tokko harkanne booda namallee itti daannu. Isa lafa qabnee aanee miilaan waliin dhayinee akkasitti ballee isaan araara qabdi. Balleessite yoo dubbiin ka jabaatu taate
nama dabalannee dheeyna. Yoo ammoo isa rabbi nu halaafisu eega dheeyne isarraa yaada bareeda harkannaan ni dheeyna. Akkasii waliin gatteenyee fidnaan baana. Abshii rakkoon qabuu taateeti. Inshaallah tikaatii hordoftoota taajuu Orootu hundi keessanuu gaa kun gabanumaan chaayinaallinis chaayinaala haarawaa taajuu Orootu jala seentanii yaada keenya waan qartee silaa irra geenye isa jalaanillee nu hordofuu dandeessanii gabanumaan hordoftoonni keenya irratti hirmaattanii yaada keessanillee komentii jalaan nuuf barreessuu dandeessanii silaa waqaatee ilmaan Oromoo bakka jiranitti silaa jaalalumaan tolanii waldhabbeen xiyyaa fi kana siruutunillee hedduu takka namuu hunda yaachisu jirti. Saniifuu du'aa inuu godhaa obboleessa keenya taajuullee rabbi haa gargaaru rakkoo xiyyaa fi kana siruu jabdu tanaa hammallateeti ifirratti fuudhee rabbii wajjin niin fitaa jee deemu jira. Isallee rabbi haa gargaaru jaati du'aa godhaa fi silaa waqaatee gammachuu walii hawwina bakkuma jiruttu ilmaan Oromoo tokko ta'anii akka jaalalaan wajjin jiraatan feena. Isinillee akkasuma feetanii jeetiin adda addaa waldhabbeen xiyyaa fi kana siruutun naaf isa qofa osoo hin taane isinillee hedduu akka isin yaachiftee isinillee gaddisiisaa jirti. Akkasitti du'aa nuuf godhaan cinaa dhaabbadda. Taajuu keenya kaatee yaada waan qabdutti dabaliiti. Inshaallaati gara xumuraatti aanaa bakka sanitti sossoona firra waan yaadni xiyyaas yaaduma kanarra dhaabbatee namni tokko rabbi jecha if qabee obboleewwan lamaa wal dhabe jidduudha hoggaa fixuudha gattaa'e ajiriidha. Rabbiilleen siif laaffisa. Yoo ka inni nu jabaatu taatellee nuti rabbi irratti hirkanneeti rabbiin nuuf laaffisa. Jidduu finnaan baane. Uchumanni dha'uu baati baane. Si dhawaadhaa obboleessaa yoo si dheellee haa si dha'u. Obboleessaa haa si dha'u. Naasti isin jidduu jira. Inni nu harka na gubbaadhaan dabarsee waa sin dha'u. Inshaallah akkasiiti. Rabbi nu halaafisu hordoftoota keenya du'aa nutti godha. Waan walitti deebinuun akkasitti waan nuti qabannee deebinuun sanirra walayna. Inshaallah Oromoo teenya gaati dubbiin kun akkanaati anilleen taajuun kaatee inshaallah walumaan dhayinaa jechaa jira. Waliin dhayinaa kaatee waan achi nu qunnamus kaatee rabbumaa beeka. Isinis nu hordofaan isin jaa. Ammoo viidiyoo tana laayik sheer godhuudhaan babal'isaa Oromoo hunda biraan gayaadha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa turaa na hordofaan isin jechuu barbaada. Akkasitti kaatee itti dhaammadhuutti dhaamsa kara xumuraatti haadhii. Silaa beekamu kaatee nama jarjara keessa kaameeraa kana kaannee teenyee haasa'uudhaa hin feene. Jalqaba irratti kaatee akkuma kaaneen dhahinee achitti akka haasuu hin fedhe. Hin taatu beektee kaatee hordoftoonnis qilleensa kana gubbaatti waldhabbeen teenyaaf taasisaa hedduu takka qilleensa gubbaa jirti. Maaliif gaaf tokko manguddoo ergeetiin ture manguddoo bitamtuudha tan maka kannaatti jechuu turanii. Saniifin kaatee ammaan tana kaameeraallee kaayee malee. Bareedaadha. Hordoftoonnis taa'anii isin eeggataa jiranii. Maal qabatanii nuuf dhufanii. Har'aaf yoo viidiyoo ta'es boruu ragaadhaani hojiidhaan dura geenye akkasiiti hordoftoota keenya isinis bakkuma jirtanitti salaamtaa isin gaafanna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Inshaallah hanqa viidiyoo biraatti walitti deebinutti chaayinaala taajuu Oroo tuubjuu jalaan nu hordofuu dandeessanii dhaamsi kiyya kanumaa galatooma.